Hello everyone, welcome to Burka Bekumsa channel. Today we are going to learn English conversation, Haasawaa Afaan Ingilizii, Bona and Roba conversation part 1. Learn English in Afaan Oromoo. Ingiliffaa karaa salphaa ta'een haa barannu. How are you? Akkam jirta? I'm fine, and you? Ani nagaadha. At home. What is your name? Maqaan kee eenyu? My name is Roba. Maqaan koo Roba jedhama. Where are you from? Eessaa dhufte? I'm from Kenya. Ani Keniyaa irraati. How old are you? Umuriin kee meeqa? I'm 20 years old. Umuriin koo waggaa 20. What do you do? Maal hojjetta? I'm a student. Ani barataadha. Where do you live? Eessa jiraatta? I live Mandi town. Magaalaa Mandiin jiraadha. What is your favorite subject? Barnoonni baay'ee jaallattu maali? My favorite subject is maths. Barnoonni ani baay'ee jaalladhu herregadha. How is the weather? Haalli qilleensaa akkam? It is hot. Ho'aadha. What are you doing? Maal hojjechaa jirta? I'm reading a book. Kitaaba dubbisaan jira. Do you like watching TV? TV ilaaluu ni jaallatta? Yes, but not very. Eeyyee, garuu baay'ee miti. Can you speak English? Ingiliffa dubbachuu ni dandeessaa? Yes, I speak little. Eeyyee xiqqoo nan dubbadha. When will you come? Yoom dhufta? I will come tomorrow. Boruu nan dhufa. Where are you going? Eessa deemta? I'm going to school. Mana barumsaan deema. What is your major? Muummeen kee maali? I'm majoring civil engineering. Ani muummee civil engineeringin barachaan jira. What is your favorite drink? Dhugaatii jaallattu maali? Milk is my favorite. Aannan baay'ee natti tola. How much would you like? Hammam barbaadda? I would like 2 kilos. Kiiloo 2 nan barbaada. Do you prefer tea or coffee? Shaayii moo buna filatta? I prefer coffee. Bunan filadha. Do you like to read book? Kitaaba dubbisuu ni jaallatta? Yes, I enjoy reading book. Eeyyee kitaaba dubbisuun na gammachiisa. What is your favorite animal? Bineensi jaallattu maali? I like lion. Leenci nan jaalladha. How do you relax? Akkamitti boqotta? I watch TV or read. TV ilaala yookaan nan dubbisa.